Akkam jirtu jaallattootaa fi dhaggeeffattoota barattoota Oromiyaa Education Tube nagaan isiniif haa baay'atu nagaa keessanii. Akkuma beekamu chapter 3 kan kutaa 12ffaa jechuudha chemistry industrial chemistry kan jedhu wajjin barachaa akka jiru beekamaadha. Achi jalaa 3.3 valuable product warreen ta'anii manufactured kan ta'an industrial baay'ee keessatti waliin barachaa jirra. Isaan keessaatii kutaa ja'affaa yookaan kutaa itti sadii afur sulfuric acid kan jedhu walitti deebineerra. Haaraan yoo jiraattanii subscribe godhaatiin wajjin barachuu eegalaa maatii ta'aa isiniin jennaa barnoota keenya guyyaarraa eegala. 3.3 sulfuric acid jedha. Akkuma warra kaanitti property isaa preparation isaa use isaa haala kanaan ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf 3.3.4 sulfuric acid property sarraa eegalu. Anhydrous 100% sulfuric acid is colorless, odorless, heavy, oily liquid. Akkas yeroo jedhu property sarraati eegalleerra. Anhydrous yeroo jedhu sulfuric acid kan bishaan of keessaa hin qabne jechuusaati. Bishaan kan of keessaa hin qabne sulfuric acid qulqulluu ta'ee jechuudha. Sulfuric acid percentii 100 kan ta'e pure kan ta'e colorless dha, bifa hin qabu, odorless dha, foolii hin qabu, heavy dha, akkasumas immoo oily liquid dha. Oily liquid yeroo jedhu akka zayitaati jechuudha. Furdina xiqqoo furdina kan qabudha, akkuma dhangala'aa baay'ee qal'aa miti jechuudha. Akkasumas immoo heavy dha jechuudha. Kana jechuun density isaa bishaan irra kan caaludha. Furdinni isaallee heavy yeroo jedhu density isaa bishaan irra kan caaludha. Oily liquid yeroo jedhu immoo akkasuma furdina kan qabudha jechuudha. Odorless dha. Kana jechuun foolii dhabeessa akkasumas immoo halluu dhabeessadha jedha sulfuric acid. It is heavier than water. Okay, density isaa bishaan caalaa. Density isaa bishaan caalaa with 98 gram per mole molar mass. Molar mass isaa yookaanis immoo molecular weight isaa 98 dha. Isa kana calculate gootanii argachuu dandeessu. 98 dha. Bishaan caalaatti density dha. Density isaa bishaan caalaa. Molecular weight bishaanii beektu 18 dha kan H2O jechuudha. Hydrogeniin tokko lamaan ishee lama qabdi. Oxygeniin 16 dha. Walumaa gala molecular weight bishaanii 18 dha jechuudha. Inni kun 18 dha. Inni kun immoo 98 dha jechuudha. Kanaaf density isaa illee bishaan ni caalaa jechuudha. Pure sulfuric acid melts at 10.5 degrees Celsius. Sulfuric acid qulqulluu degree Celsius 10.5 irrattidha jechuudha kan inni melt ta'u yookaan kan inni baqu. And boils at 338 degree Celsius. Kan inni danfu immoo degree Celsius 333 degree Celsius irrattidha jechuudha. It is soluble in all ratio with water. Kana yeroo jedhu ratio kamiiniyyuu bishaan keessatti kan bulbulamudha. Kana jechuun hammintaa bishaanii baay'isnee fudhannee hammintaa sulfuric acid xiqqeessinee fudhannes yookiin immoo hammintaa sulfuric acid baay'isnee hammintaa bishaanis immoo xiqqeessinee yoo fudhanne ratio kamirrattiyyuu waterii duukaa bulbulamuudhaaf reediidha jechuudha. Sababni isaa maalidha? Hydrogenii of keessaatii qaba. Sulfuric acidiin akkuma beektanii sulfuric acidiin H3PO4 dha jechuudha. Formulaan isaa yeroo barreessinu H3PO4 wanta ta'eef hydrogenii of keessaatii qaba jechuudha. Hydrogenii of keessaatii qaba. Kanaaf iyyuu waterii wajjiniin hydrogen bondingii uumuu ni danda'a jechuudha. Akkuma wateriin illee akkasuma H2O wanta ta'eef hydrogen waan of keessaa qabu. This chemical is highly corrosive, reactive and soluble in water. Kana yeroo jedhu keemikaalli kuni summaawaadha. Akkasumas immoo reactive dha yookaanis immoo akkuma beekamu sulfuric acidiin active acidota jiran keessaati sulfuric acidiin baay'ee active dha. Akkasumas immoo bishaan keessatti haala salphaatiin kan bulbulamudha. Inni hydrogen bonding waan qabuuf chemical formulaan isaa H3PO4 dha. Hydrogen bonding uumuu danda'a jechuudha. The sulfuric acid can be diluted by water to get acids in various strengths.
for different purposes. Sulfuric acid kana bishaaniin dilute gochuu dandeenya. Maal jenneerra baay'ee activeedha innerra yookaanis immoo baay'ee reactiveedha innerra yoo akkanni reactivummaan isaa xiqqoo gadi bu'u barbaanne bishaaniin dilute gochuu dandeenya jechuudha. Dilute yeroo jedhu faallaa concentrated dilute yeroo jennu bishaan kan itti baay'atedha. Concentrated yeroo jennu garuu wanta asiidiin sun itti baay'atedha jechuudha. Wanta asiidiin sun itti baay'atedha. Kanaaf bishaan itti dabaluudhaan dilute gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkas goonee faayidaa garaagaraatiif yookaanis immoo purpose garaagaraa kaayyoo garaagaraatiif itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. During the mixing process, sulfuric acid should be added to water, not other way around. Inni kun baay'ee murteessaadha. During mixing asitti maal jenneerra dilute goonee purpose garaagaraaf itti fayyadamuu dandeenya. Aktiivummaa isaa hir'isnee jenne. Yeroo kana garuu yeroo akkas goonu kana ruulii eeguu qabnu jira jechuudha. Ruuliin suni maalidha? Asiidiin watariin asiidiitti hidhamuu hin qabu jechuudha. Inni kuni seeftii laaboraatoorii lakkoofsa 3ffaa iddoo kamittiyyuu kan jirudha. Laaboraatoorii yeroo seentanis ta'e arguu dandeessu. Watartuu asiidiin hin danda'amu jechuudha. Watartuu asiidii. Watartuu asiidiin hin danda'amu. During the mixing, sulfuric acid should be added to water. Sulfuric acidiitu watariitti hidhama malee not other way around. Kan biraa gochuu hin dandeenyu. Kana jechuun sulfuric acidiitu bishaanitti dabalama malee bishaantu sulfuric acidiitti dabalama miti jechuudha. Kana jechuun jennu fakkeenyaaf meeshaa ta'e keessaa watariin jira yoo ta'e watarii kanatti suuta suutaan sulfuric acidii yookaanis immoo acidii kanatti daballaa jechuudha. Malee meeshaa ta'e keessaa asiidiin jiraateetudha bishaan gaditti dabalama miti jechuudha. Inni kun hin danda'amu. Sababni isaayyuu balaa uumuu danda'a, abidda uumuu danda'a wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kana salphaadhumatti akkamitti qabachuu dandeessu? AW fi WA akka kanaatti qabattu jechuudha. AW'n kuni AO jechuudha. AO jechuun akkuma beektan eeyyee akka jechuudha miti afaan Amaariffaa yoo ta'es. AO yeroo jennu acid to water hin ta'a jechuudha bakka. Asiidii jalqaba asiidiitu jira sana booda maal goonaa watariitu jira jalqaba asiidiitti daana jechuudha. AO jennu. Waa jechuun immoo nam tokko yeroo nama doorsisu waa jedhamu hin godhin yookaanis immoo wanti sirrii akka hin taane argisa. Kanaaf watarii asiidiitti ni daanu jechuudha. Kanaaf inni kun AO'dha, inni kun immoo waadha. Asiidii watariitti dabaluu dandeenya garuu watarii asiidiitti dabaluu hin dandeenyu jechuudha. Kan akkasitti qabadha. Akkuma beektan asiidiin eenyudha? Sulfuric acidii sanadha. Watariin immoo bishaanii jechuudha. Kanaaf sulfuric acidii bishaanitti daballa malee bishaan kana sulfuric acidiitti hin daballu jechuudha. Inni kun hin ta'u jechuudha. Roongidhaan kana qofatu fudhatama qaba jechuudha. Ishee kana qofatu sirriidha. Okay. Since the dissolution of sulfuric acid in water is very exothermic, it means that large amount of it is released and solution may even boil. Sulfuric acidiin kuni yommuu bishaanitti dabalamee dissociate ta'u yeroo dissociate ta'u gara ayinoota isaatti yeroo diigamu exothermicidha. Akkuma beektanii boondii yeroo break ta'u chemical bonding keessatti boondii yeroo break ta'u maaltu ta'a? Boondii yeroo break ta'u release ta'a jechuudha. Annisaan keessaatii ba'a. Boondii yeroo form ta'u immoo boondiin yennaa form ta'u immoo annisaan hin kuufamaa jechuudha yookiinis immoo ofitti fudhatama. Kanaaf yommuu dissociate ta'u maaltu ta'a? Release ta'a jechuudha. Kana jechuun bond breaking H3PO4 kuni H3PO4 inni jennu kuni yommuu gara N isaatti diigamu gara H plus PO4 minus akkasumas immoo si'a sadii dissociate ta'uu danda'a. Blank spacing baay'ee bal'aa waan hin jirreef xiqqoo asirratti barreessuu illee rakkisaadha. Okay. Asirratti haa barreessinu. Okay. Sulfuric acid is
kana yeroo dissociate goonu inni kuni gara H3 plus H2 PO4 minus yeroo dissociate ta'u gara kanatti yeroo dissociate ta'u sulfuric acid kun jechuudha. Sulfuric acid kuni gara sanatti yeroo dissociate ta'u energy release ta'a jechuudha. Energy hedduun released ta'a. Kanaaf boil ta'uu danda'a yookaanis immoo baay'ee ho'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun abidda illee uumuu ni danda'a jechuudha. Of eeggannoodhaan wantichi kan ta'u. It has very high oxidizing power and thus act as strong oxidizing agent and dehydrating agent. Kana yeroo jedhu oxidizing power isaa baay'ee cimaadha jechuudha. Oxidizing agent yeroo jennu strong oxidizing agent yeroo jennu maal jechuudha? Ofiisaa reduced kan ta'udha inni oxidizing agentiin ofiisaa oxidation state isaa reduced ta'a. Akkuma beektanii wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti redox reaction yookaanis immoo oxidation reduction reaction keessatti compoundii reduce ta'u yoo jiraate compoundiin oxidation isaa dabalus dirqama jiraachuu qaba. Sulfuric acidiin kuni oxygen isaa liberate gochuudhaan maal ta'a ofiisaa reduced ta'uudhaan kanneen biroo immoo oxidize godha jechuudha. Oxidizing agent yeroo jennu reduced its oxidation state is reduced ta'a jechuudha. And dehydrating agent yeroo jedhu maal jechuu isaati? Bishaan kan ofitti xuuxudha jechuudha. Bishaan kan ofitti xuuxu. Jalqabuma irratti maal jenneerra? Bakka kanatti anhydrous-dha jenneerra. Property isaati waan ta'eef wal qabatee deema. Anhydrous-dha. Kanaaf bishaan dandeettii bishaan ofitti xuuxuu ni qaba jechuudha. Akkasumas strong oxidizing agent-dha jechuudha. Strong oxidizing agent yeroo jennu its oxidation state is decreased and another compounds that react with it. Isa duukaa kanneen wal nyaatan immoo increase ta'u jechuudha. Kan isaa garuu reduce ta'a. Akkasumas dehydrating agent-dha yeroo jennu dandeettii bishaan ofitti xuuxuu qaba jechuudha. It can oxidize both metal as well as non-metal. Meetaalota yookaanis immoo sibiilota akkasumas immoo sibilaalota maal gochuu danda'a jechuudha? Oxidize gochuu danda'a jechuudha. Ofiisaa reduced yeroo ta'u kanneen biroo kan isa duukaa wal nyaatan immoo oxidize godha yookaanis immoo oxidation state isaanii ol kaasa jenneerra. Kanaaf meetaalis ta'e non-meetaalii maal gochuu danda'a jechuudha? Oxidize gochuu danda'a jechuudha. Moreover, itself reduced due to sulfur dioxide kanadha jechuudha inni jedhu. Ofiisaa gara sulfur dioxideetti reduced ta'a jechuudha. Bakka kanatti yoo ilaaltanii bakka kana kan jiru meetaaliidha. Bakka kana kan jiru immoo non-meetaaliidha. Isuma asitti haaseedha jechuudha kan inni asitti immoo keemikaal foormulaatiin argisiisee jiru. Bakka kanatti sulfuric acidiin kuni meetaaliitti ida'ame maal ta'eera? Copper sulfate, sulfur dioxideedhaa fi bishaanitti liigameera jechuudha. Bakka kanatti immoo sulfuric acidiin deebi'ee meetaaliitti yookaanis immoo non-meetaaliidha kaarboniini. Non-meetaaliitti ida'ame sulfur dioxide, carbon dioxideedhaa fi bishaan gara kanatti decompose ta'eera jechuudha. Kanaaf bakka kanatti yoo ilaaltanii akkamittiinidha kan nuti oxidizing agent ta'uusaa beeknu gaaffii jedhuu fi yookaanis immoo reduced ta'uusaa fi oxidized ta'uusaa ofiisaa akka inni reduced ta'eeru akkasumas immoo kanneen biroon immoo warri isa duukaa wal nyaatan immoo oxidized ta'uusaanii haala kamiin beeknaa yoo jettanii oxidation state isaa barbaaddu jechuudha. Isa kana beektu oxidation state isaa akkamitti barbaadanii fakkeenyaaf kan copperii bakka kanatti free elementii wanta ta'eef zeeroodha. Bakka kanatti immoo kan sulfurii barbaaddu jechuudha. Kan sulfurii bakka kana hydrogenii plus 1 waan qabuuf plus 1 times 2 plus 2 ta'a. Asii kan oxygenii minus 2 wanta ta'eef minus 2 dhaa fi 4 yeroo walitti baay'atu minus 8 ta'a. Kanaaf minus 8 dhaa fi asii kana hydrogenii lama yeroo walitti daanu plus 6 qaba jechuudha bakka kanatti sulfurii. Bakka kanatti yoo dhufnee ilaallu bakka kanatti kan kopparii asitti 0 ture mi'a asitti immoo ilaallaga. Meetaalii maal godhanneerra oxidize godha jenneerra wanta ta'eef asitti 0dha. Asitti immoo yeroo calculate gootanii isheen kun negative 2 qabdi akkuma beektanii oxygeniin jechuudha. Inni kun immoo plus 6 qaba wanta ta'eef kana lamaan yeroo walitti daatan meeqa ta'a? Dhiifama. Ishee kana afuritti baay'isuu qabdu jala waan jiruuf jechuudha.
negative 2 by times 4 is negative 8 plus 6 kana yeroo walitti hidhaatan meeqa ta'a? Kan kopparii bakka kanatti gara meeqatti deebi'a jechuudha? Gara positive 2tti deebi'a jechuudha. Kana jechuun akkaataa isiniif galuu danda'uu fi bakka kanatti yeroo oxidation state isaa hojjennu asirratti baay'ee ifaan ta'u wanta ta'eef asuma buteen barreessa. Okay. Bakka kanatti kan kopparii x copper okay. Copper sulfate dha kan bakka kana jiru kan kopparii x jennee haa fudhannu plus kan isa kana 6 dha kan isa kana ammoo -2 qaba jechuudha beektu oxygen -2 waan qabuu fi -2 times -2 times 4 jenna jechuudha. Haala kanaan erga barbaannee booddee maal arganna jechuudha? X is equals to inni kuni -2 times 4 ni -2 times 4 8 ta'a bakka kanatti wal qixa 0 jenneetu akka kanaatti mathematical expression isaa yeroo barreessinu jechuudha. 6 kun yeroo as dhufu negative ta'a yeroo gamanatti ce'u jechuudha gara 0 kanaatti as ceesisna. Eshi negative 6 plus -2 times 4 immoo -8 wanta dhufuuf yeroo gamanatti ce'u positive 8 wanta ta'uufi plus 8 jenna. Kana jechuun wal qixa meeqa ta'a jechuudha? Positive 2 jechuudha. Gatiin x kana ammoo kana bakka buute jechuudha. Isa kana waan bakka buutuu fi bakka kanatti plus 2 ta'a jechuudha. Plus 2. Asitti 0 ture, asitti plus 2. Kana jechuun maal ta'eera jechuudha? Meetaaliin kuni oxidized ta'eera. Kan sulfurii yoo ilaalle immoo asitti plus 6 ture. Bakka kanatti garuu gara meeqaatti gad deebi'eera jechuudha? Bakka kana kan jiru negative 2 dha. Oxygeniin jechuudha. Negative 2 times negative 2 is 4. So x minus 4 is equals to 0. X yeroo achi ce'u x in keenya meeqa ta'a jechuudha? 0 4 negative 4 yeroo gamatti ce'u positive 4 ta'a jechuudha. Kanaaf bakka kanatti plus 4 ta'a jechuudha kan isa kana. Argitanii? Meetaaliin kun oxidized ta'ee jira. Meetaaliin kun. Inni kun immoo sulfuriin kun immoo reduced ta'ee jira jechuudha. Jaarraa gara lamaatti. Jaarraati gara lamaatti. Inni kun immoo 0 irraa gara lamaatti oxidized ta'ee jira jechuudha. Haaluma kanaan as dhuftanii yoo ilaaltanii kan isa kanaa bakka kanatti plus 6 ture. Kan isa kanaa immoo free state wanta ta'eef 0 dha. Kanaaf innichi addinatti plus 6 ture kuni inni kuni akkuma isa bakka kanatti argitan gara plus 4 tti gadi bu'eera. Kan isa kanaa garuu bakka kana dhuftanii yoo ilaaltanii as kana negative 2 jira negative 2 times 2 4 x minus 4 is equals to 0 yeroo jennu 4 kun yeroo gamatti ceetu 4 taati. Kanaaf bakka kanatti plus 4 taati jechuudha kan kaarboon. Kana jechuun sulfuriin akkuma duraa positive jaarraati positive jaarraati gara meeqatti gadi fudhateera jechuudha? Gara positive 4 tti gadi fudhateera. Inni kun immoo 0 irraati free element ture 0 irraati gara positive 4 tti ol guddateera jechuudha. Kanaaf ofiisaa oxidizing agent. Kana jechuun ofiisaa maal ta'a jechuudha? Kan sulfurii reaction keessatti kan sulfurii oxidation state isaa decrease ta'a. Kan compound kanneen biraa kan isa duukaa wal nyaatan immoo increase ta'a jechuudha. Kana jechuun elektiroonii sulfurii keessatti release taate eenyuuf kennamti? Compound kan biraaf kennamti jechuudha. Haala kanaan hubachuu qabdu. Properties haala kanaa yoo hubattanii inni kaanis immoo haala kanaan isiniif galaa deema jedheeni. Eshi okay. Eshi 33.5% sulfuric acid commonly called battery acid, while 62.18 sulfuric acid is known as chamber acid used for production of fertilizers. Sulfuric acid ini baay'inaan kan inni akkaataan fayyadama isaa jechuudha yookaan immoo akkaataan itti bu'aarra oolu persentii 33.5 baatiriidha. Akkuma beektanii baatirii konkolaataa guuchisuufaa keessatti laayit balbii keessatti jechuudha sulfuric acidiin hin fayyadamama. Persentii 33.5 jechuudha. Persentii 62.8 immoo sulfuric acidiin kuni production fertilizer yookaan immoo xaa'oo yookaan calla guddistuu isa armaan olitti ilaalle nitrogen based fertilizer keessatti faasalaalle sulfuric acidiin isa sanaaf oola jechuudha. Persentii 62.8.
Parsentiin 33.5 immoo baatirii guuchisuudhaaf ni fayyada jechuudha. Kuni walumaa galatti piroopertii isaati jechuudha. Piroopertii isaa haala kanaan hubachuu qaba. Piroopertii isaa irra deebi'ee samaraayiz gochuu yoo yaale anhayidroosiidha jenneerra. Kana jechuun bishaan kan of keessaa hin qabnedha. Pure sulfuric acid bishaan kan of keessaa hin qabne parsentii 100 kan ta'e keroolesii akka ta'e odorlesii akka ta'e heavii oilii akka ta'e bifa kan hin qabne foolii kan hin qabne akkasumas immoo densitiin isaa guddaa kan ta'e bifa zayitawaa kan ta'e yeroo dhangala'aan isaa jechuudha baay'ee qal'aa kan hin taanedha. Bishaan caalaatti densitiin isaa immoo 98% dha, kan bishaanii 18 dha compare gochuu dandeessu. Pure sulfuric acidiin kan inni melti ta'u yookaan immoo kan inni baqu 10 degree celsius 10.5 degree celsius irratti dha jennee kan inni danfu immoo degree celsius 338 irratti dha jenneerra. Akkasumas immoo reeshoo hundumaan bishaan keessatti ni bulbulama jenneerra. Keemikaaliin kuni korroosiiviidha yookaan immoo summaa'aadha. Akkasumas immoo ri'aaktiiviidha, soluble in wateriidha. Kana jechuun summaa'aadha. Akkasumas immoo aktiiviidha jechuudha. Bishaan keessattis immoo kan bulbulamudha jenneerra. Sulfuric acidiin kuni bishaaniin daayiluutir ta'uudhaan parpasii garaagaraaf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ciminni isaa miidhaa geessisuu qaba yoo ta'e faayidaa wanti nuti itti fayyadamuu barbaanneef suni daayiluut goonee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo walitti miiksi goonu immoo sulfuric acidiitu bishaanitti dabalama malee bishaan sulfuric acidiitti hin dabalamuu jenneerra. Kana jechuun qodaa wayii tokko keessatti bishaan dursa qodaa sana keessa bishaan jiraateeti asidii immoo itti naquu qabna malee dura asidiin bishaan qodaa keessa jiraate yookaan immoo meeshaa keessa jiraate asidii bakka itti dabaluu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun salphaadhumatti AW'dhaa fi WA'tiin qabattu jedheera. Nimoonikii kanaan qabadha. AW'dhaa fi WA jechuudha. Isheen kun awol acid to water, isheen kun immoo water to acid waa jechuudha. Awol inni kun ni ta'a, inni kun immoo hin ta'u jechuudha. Laboratory safety rule sadaffaarra jira jechuudha inni kun. Kana jenneerraa dissolution of sulfuric acid in water in immoo very exothermic dha yookaan immoo annisaan gara alaatti ba'a jenneerra yeroo wal nyaatinsa gaggeessu jechuudha. Large amount of heat is released jenneerra. Boil ta'uu danda'a innirra. It has very highly oxidizing agent oxidizing power jenneerra. Bakka kanatti isaa formulaa isa barbaadaa turre jechuudha. Oxidation state isaa dhiifama, oxidation state isa barbaadaa turredha. Akkasumas immoo strong oxidizing agent dha, dehydrating dha, amala bishaan ofitti xuuxuu qaba. Sababni isaa anhydrous dha, bishaan of keessaa waan hin qabneef jenneerra. It can oxidize both metal as well as non-metals. Metalii akkasumas non-metalii oxidize gochuu ni danda'a. Lamaan isaanii duukaa wal nyaatinsa gaggeessuu ni danda'a jenneerra. Sulfuric acidiin kuni ofiisaa immoo gara sulfur dioxideetti yookaan SO2 tti reduced ta'a jenneerra. Inni kun property isaati jechuudha. Property isaati. Amma immoo gara maaliitti darbina jechuudha. Akkasumas parsentii 33 sulfuric acidiin kuni baatirii keessatti fayyadamama jenneerra. 62.8 immoo fertilizerii keessatti itti gargaaramna jenneerra yookaan immoo xaa'oo yookaan saala guddistuu keessatti jechuudha yookaan biyyee gabbisuu keessatti jechuudha. Amma kallattii maan gara yuuzii isaatti darbina jechuudha yookaan immoo gara faayidaa isaatti advaanteejii isaa ilaallaa jechuudha. Advaanteejii isaa preparation isaatti darbeera. Yuuzii isaa jedha by referring different sources activity kana ilaallu. Activitiin kun maaliif yuuzii isaa asirratti explain gochuu dhiise kallattiidhaan preparation isaatti darbeera. Discuss in group and present your result to your classmates jedha. By referring different sources such as internet and reference books, list various uses of sulfuric acid. Sulfuric acidiin bu'aa hedduu qaba. Akkuma dura dubbachaa turre sulfuric acidiin xaa'oo keessatti ni fayyada jenneerra, baatiriiwwan konkolaataa keessatti ni fayyada jenneerra. Akkasumas illee mana keessa qulqulleessuudhaaf illee ni fayyada akka household reagentiitti jechuudha. Faayidaalee hedduu qaba jechuudha. Faayidaalee hedduu qaba. Activity waan akka exercise kana blank space bal'aa waan barbaaduuf qofaatti hojjechuu ni dandeenya. Isa kana garuu salphaadhumatti reference library keessa kanneen jiran kitaabota garaagaraa irraatii illee argachuu ni dandeessu jechuudha. Wanta kana mee inni guddaan saayinsii isaa hubachuudha wanta ta'eef preparation isaa ilaallu.
Sulfuric acid is manufactured industrially by contact process which involves following four major steps. Preparation isa industrially keessatti akkasumas immoo traditionally sinta akkuma ammonia fa gilaasii fa ilaalaa turre sana jechuudha. Sulfuric acid kuni industry keessatti maal jedhama jechuudha akkaataan oomisha isaa contact process jedhama which involves four major steps. Kana yeroo jedhu sulfuric acid kana industrially keessatti adeemsa contact process jedhamuudhaanidha jechuudha kan nuti oomishnu contact process jedhama jechuudha. Innis major four step qaba yookaanis immoo steepiiwwan gurguddoo afur qaba jechuudha. Steepiin inni jalqabaa burning sulfur in air, preparation of sulfur dioxide. Jalqaba sulfuriidhuma kana elementii sulfurii maal goona jechuudha qilleensa keessatti barni goona jechuudha. Kana jechuun oksijiinii duukaa wal nyaachisna jechuudha. Elementiin oksijiinii duukaa yeroo wal nyaatu barni ta'e yeroo kaas gubateera jenna. Yeroo kana maal gochaa jirra jechuudha sulfur dioxide prepare gochaa jirra jechuudha. Kun bakka kana jira. Sulfuric acidiin solidiidha. Sulfuric acid irratti gaazii oksijiin gaaziidhaan jechuudha. Yeroo kana maal ta'a sulfur dioxide arganna jechuudha bifa gaaziitiin. Steepii lammaffaa irratti sulfur dioxide steepii jalqabaa kanarratti arganne ammas gara sulfur trioxide yookaan SO3tti oxidize goona jechuudha. Oxidation of sulfur dioxide to prepare sulfur trioxide jenna jechuudha isa kana. Gabaabinaan yeroo barreessinu 2SO2 gas 2 mole of sulfur dioxide jechuudha in gas phase plus oxygen in gas phase. It give what? 2 mole of sulfur trioxide in gas phase. Bakka kana kan jiru catalystiidha. Vanadium pentaoxide isheen kun vanadium pentaoxideidha. Akkasumas immoo degree Celsius 400 jechuudha. Bakka kanatti yeroo sulfurii qilleensa keessatti barni goone oksijiinii duukaa wal nyaachisne sulfur dioxide arganne bakka kanatti ilaala. Catalyst fayyadamnee hin qabnu akkasumas immoo temperature ol kaasnee hin qabnu. Homtuun jiru jechuudha bakka kana. Ofiidhuma isaa oksijiinii duukaa wal nyaachuudhaan maal kenna jechuudha sulfur dioxide kenna. Garuu bakka kanatti haala salphaatiin akka kanaatti sulfur dioxide argachuu hin dandeenyu jechuudha. Maal nu barbaachisa? Catalyst nu barbaachisa. Catalyst divanadium pentaoxide V2O5 fi temperature isaas immoo akkasuma gara 400 degree Celsius ol guddachuu qaba jechuudha. Baay'ee ol ka'uu qaba jechuudha. Yoo kana ta'e malee haala salphaatiin sulfur dioxide fi oksijiinii kana wal nyaachisne sulfur trioxide argachuu hin dandeenyu jechuudha. The conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide is slow, but it is increased by heating the reaction mixture to 400 degrees Celsius in the presence of divanadium pentacatalyst. Yeroo dubbistanii salphaadhumatti vanadiumidha isheen kun maqaan isheen kun immoo oksijiinidha. Kanaaf vanadium meeqa qabna? 2 qabna waan ta'eef divanadium jenna. Oksijiinii 5 waan qabnuuf pentaadha lakkoofsa 5. Isheen kun lakkoofsa 2 di jenna. Isheen kun lakkoofsa 5 penta jenna. Kanaaf divanadium pentaoxide jennee akkasitti maqaa guutuutiin dubbisuu dandeenya jechuudha. Catalyst kanaafi akkasumas immoo temperature isaa meeqa ta'uu qabachuudha 400 degree Celsius. Sababni isaa maaliifidha? Slowdha jechuudha. Baay'ee slowdha. Akkasumatti catalyst malee akkasumas immoo otoo catalystiin otoo hin dabalamiin akkasumas immoo temperature isaa otoo oliin ka'in cal jennee room temperature fakkeenyaaf ordinary akkuma 25 degree Celsius irratti walaa nyaatu jennee yoo teenye very slow wanta ta'eef time consuming dha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna? Catalyst dabaluu qabna. Temperature isaas immoo gara 400 degree Celsius ol kaasuu qabna jechuudha. Because sulfur dioxide and oxygen molecules react on contact with surface of what? Divanadium pentaoxide. The process is called contact process. Maaliif contact process jedhame? Fuula yookaan immoo dirra catalyst kanarratti maaliif maaltu contact wal godha? Sulfur dioxide fi oksijiinidha jechuudha. Fakkeenyaaf haaluma salphaatiin akkaataa hubachuu dandeessanii haa jennu kun meeshaa ta'e tokkodha yoo ta'e kana keessa maaltu jira jechuudha?
Kana keessa vanadium catalystiitu jira jechuudha. Divanadium pentaoxideetu jira yoo ta'e dirri kuni bakka kanarratti maaltu wal nyaata jechuudha. Bakka kanarratti maaltu wal nyaata? Sulfur dioxide fi oxygeniitu bakka dirra kanarratti contact ta'a jechuudha. Kanaaf contact process kan jenne jechuudha. Contact process kan jenne kanaaf. Steepii sicha lammaffaa kanadha contact processing jechuudha. Gara steepii sadaffaatti haa darbinu. Steepii sadaffaa kana otoo ilaaliin dura kaayyoon keenya maalidha bakka kanatti? Ishee kan argachuudha jechuudha. Sulfur trioxide kan nuti barbaadaa jirru H2SO4 dha wanta ta'eef kan yookaanis immoo H2SO4 yeroo jennu H2SO4 sulfuric acid dha kan nuti barbaadaa jirru. Kanaaf bakka kanatti SO3 arganneerra. SO3 arganne kana gara H2SO4 tti fiduudhaaf gara steepii sadaffaatti haa darbinu. Steepii sadaffaa irratti isicha bakka kanatti arganne SO3 bakka kanatti arganne maal goona jechuudha. Ammas concentrated sulfuric acid inni kun maal jedhame concentrated sulfuric acid itti ilaana jechuudha. Inni kun maal jedhama? Addition reaction jedhama jechuudha. Addition reaction of sulfur trioxide and sulfuric acid to give oleum. Kana jechuun chemical formula isaa SO3 in gas phase plus sulfuric acid in liquid phase it give what? Oleum in liquid phase. Oleum ishee kanadha jechuudha. H2S2O7. Bakka kanatti okay. Sulfur trioxide is absorbed into 98% sulfuric acid to form oleum, which is also known as fuming sulfuric acid. Sulfur trioxide kuni percentii 98 maal ta'a jechuudha. Oleumii kana waliin xuuxamuudhaani fuming sulfuric acid nuu kenna jechuudha. Argitanii? Passing sulfur trioxide into concentrated sulfuric acid. Addition reaction jedhamaneera. Bakka kanatti yeroo baay'ee gaafiin uumamu maalidha? Kan nuti barbaannu sulfuric acid kana produce gochuudha. Maaliif? Bakka kanatti sulfur trioxide kanatti sulfuric acid itti daanee gaafii jedhu uumamuu danda'a. Inni kuni sulfuric acid bakka kanatti itti daballu baay'ee xiqqoodha ameentaan ishee jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Sulfuric acid sirrii qulqulluu ta'e baay'inaan argachuudhaafidha kan nuti bakka kanatti itti daannu. Kana yeroo jedhu confuse nama gochuu danda'a baay'ee. Sulfuric acid barbaadaa jirra yookaan immoo produce gochuuf yaalaa jirra. Garuu bakka kanatti sulfur trioxide idaanaa jenneera. Kana jechuun fakkeenya isinii fudhadhaa. Fakkeenyaaf namni daldalu tokko qarshii xiqqoo baasee qarshii baay'ee argachuudhaaf daldala jechuudha. Qarshii xiqqoo inni qarshii argachuuf inni kan inni daldalu. Garuu qarshii xiqqoo baasee immoo qarshii xiqqoo sanaan immoo qarshii hedduu argachuu yaada jechuudha. Fakkeenyaaf qotee bulaanii kanneen inni wantoota garaagaraa walitti fidee qarshii hedduu baasee midhaan facaasee maal jedhee oomishu dhumarratti isa sana kan caalu argachuufidha. Akkasuma sulfuric acidiin bakka kanatti itti daanu laaboraatoorii keessatti bifa taayitireshiniitii qopheessine yookaanis immoo gabaarraati binnees haa ta'u hamma xiqqoo taate maal goona sulfur trioxide kanatti idaana jechuudha. Sana booddee maal arganna? Oleumii kana arganna jechuudha. Kanaaf hamma xiqqoodha bakka kanatti kan nuti itti daballu. Hamma argannu sanaa hin ga'u jechuudha. Okay. Mee gara isteepii arfaffaatti darbina. Bakka kanatti oleumii argannee waan jirruufi amma immoo oleumii kana akkamittiin gara pure sulfuric acidiitti finnaa isa jedhudha jechuudha isteepii arfaffaa. Bakka kanatti kan nuti arganne oleumii product isaa fudhachaa deemtu jechuudha. Isa isteepii jalqabaa irratti arganne product isaa fudhanne isteepii lammaffaa irratti maal goone ammas oxidize goone sulfur trioxide yookaan SO3 arganne jechuudha. Jalqaba sulfuric acid maal goone irra jalqaba irratti sulfuric acid oxygenii qilleensa keessa jiru duukaa haaluma salphaa ta'een barni gochuudhaan maal arganne sulfur dioxide arganne. Isteepii lammaffaa irratti immoo sulfur dioxide arganne kana maal goone qilleensa duukaa wal nyaachisuudhaan oxygenii duukaa kaataalistii divanadium pentaoxide jedhamu fayyadamne akkasumas immoo temperature isaa 100 degree celsius ol kaasnee sulfur trioxide arganne. Product isaa fuunee ammas isteepii sadaffaa irratti sulfuric acid xiqqoo tokko maal goone jechuudha sulfur trioxide itti ida'uudhaan oleumii arganne. Amma immoo oleumii arganne kana product isaa fudhachaa deemna jechuudha. Oleumii kana akkamittiin gara sulfuric acid isa barbaannu isa dhumaa kanatti
jijjiiruu dandeenya isa jedhu. Step 4. Addition of water to oleum. It means that dilution of oleum to produce concentrated sulfuric acid. Bishaan oleemiitidhaan. Kana jechuun oleemii maal gochaa jirra jechuudha? Dilute gochaa jirra jechuudha. Dilute gochuun kan bishaan itti baay'atedha. Dilution concentrated immoo kan bishaan baay'inaan hin qabnedha jechuudha. Kanaaf oleemii kana dilute gochuudhaan concentrated sulfuric acid arganna jechuudha. Chemical formulaan isaa as jira. Oleemiin kun liquid formidha. Bishaanis akkasuma liquid formidhaan addana kana jira. Walitti yoo idaanu pure sulfuric acid yookaanis immoo liquid arganna jechuudha. Oleum is diluted with water to form concentrated sulfuric acid as indicated in the above reaction. The production of sulfuric acid with contact process is summarized in figure 3.10. Oleumiin keenyi maal ta'eera bishaan wajjin walitti dabalamuudhaan diluted ta'ee dilution isaa kun immoo concentrated sulfuric acid produce godheera. Akkuma reactionii armaan olitti dhiyaatetti reactionii kana jechuusaati. The production of sulfuric acid with contact process is summarized in figure 3.10. Contact processing kanneen nuti steepii afuriin armaan olitti caqasaa turre kun hundi isaaniiyyuu contact processing kuni fiigarii armaan gadii 3.10 irratti summarized ta'ee jiraadha. Fiigarii sana waliin ilaallee waa'ee sulfuric acid xumurra jechuudha. Fiigarichi isa kanadha. Steepiin arfansaa bakka kanatti summarized ta'ee jira jechuudha. Steepiin arfansaa akkuma asirraa argaa jirtanii kun steep 1dha. Asiin akkuma xiyya kanaan argisiifamee jiru asii kaasee hanga bakka kanaatti kan jiru steep 1dha. Asii jalqabee hanga bakka kanaatti kan jiru steep 2dha. Asii kaasee hanga dhumaatti kan jiru immoo steep 3dha jechuudha. First step, second step and third step. Okay. First step itti dry air kana jechuun qilleensi gogaanii akkuma dura jennee oksijiinii ayinu bakka kanatti kan seenu oksijiiniidha. Bakka kanaan oksijiiniitu seenu. Kontiinerii kana keessatti asiin immoo saalfariitu seenu. As kanatti saalfarii. Reactionii jalqabatti hojjenne sanaa barreeffamee jiru sana yaadachuu qabu. Saalfariin solid formiidhaan asiin seenaa. Oksijiinii molekiilii oksijiiniin immoo bifa gaaziidhaan asiin seenaa jechuudha. Asiin gara keessaatti seena. As keessatti reactionii gaggeessuudhaan maaltu uumama? SO2tu uumama jechuudha yookaan sulfur dioxideetu uumama. Sana booddee sulfur dioxidein kuni meeshaa faarnaansii jedhamu kana keessatti wal nyaatee sulfur dioxidein produce erga ta'eeti gara isteepii lammaffaa dhufaa jechuudha. Bakka kanatti immoo ammas oksijiiniin hin dabalamaa jechuudha. Oksijiiniin dabalamee kontiinerii kana keessatti wal nyaatu. Akkuma jennee bakka kanatti haala salphaa ta'een waliin nyaatu wanta ta'eef maal barbaada? Kaataalistii barbaada. Kaataalistii nuti fayyadamnu V2O5. Kana jechuun divanadium pentaoxide jechuudha. Kaataalistii kanaa fi akkasumas tempereecharii keenya 450 hanga 550 digirii seelshiisitti ol ka'uu qaba jechuudha. Yoo akkas ta'e malee slow processii wanta ta'eef time consumingidha salphaatti waliin nyaatu yookaanis immoo wal nyaate productii barbaadamu hin argamsiisu jechuudha. Kanaaf kaataalistii divanadium pentaoxide jedhamu sarfeesii kana keessatti. Blank spacein ani silaa caqasuu yaalee asirratti xiqqoo argamu kuni blank space xixiqqaan argamu kuni maalidha? Divanadium pentaoxide kaataalistiidha jechuudha. Sarfeesii kanarratti sarfeesiiwwan jirtu kanarratti maaltu wal nyaata? SO2 yookaan sulfur dioxideedhaa fi oksijiinii wal nyaachuudhaan maal produce godhu? Sulfur trioxide yookaan SO3 kana produce godhu jechuudha. Kana booddee isteepii lammaffaan haala kanaan erga xumuramee sulfur trioxidein kuni gara isteepii sadaffaatti dhufaa jechuudha. Sana booddee meeshaa keessa yaa'aa jira jechuudha wanti kun. Bakka kanatti immoo isteepii sadaffaatti concentrated sulfuric acidiitu itti dabalamaa jenneera. Concentrated sulfuric acidiitu itti dabalamaa jenneera. Hammeentaan concentrated sulfuric acidii xiqqoon tokko maatti dabalamti? Sulfur trioxide itti dabalamuudhaan oleemii produce gooti jechuudha kun. H2S2O7 kun oleemii bakka bu'a. Bakka kanatti oleemiin produce ta'a jechuudha. Yeroo kana watariin asiin seenaa
pure sulfuric acid inni barbaadamu productiin barbaadamu immoo kunoo karaa kanaan karaa pipe yookaan immoo karaa ujummoo kanaan gadi ba'aa jechuudha. Kallattii kanaan immoo wantoonni impuritiin garaagaraa karaa kana removed ta'u jechuudha. Kana keessaati out ta'u jechuudha. Concentrated sulfuric acid bakka kanatti argannaa jechuudha. Kanaaf production of sulfuric acid contact processing kana fakkaata jechuudha. Summarize goonee yeroo ilaalu. Okay. Kana fakkaata jechuudha. Kan itti aanu okay. Kan itti aanu mata duree biraadha. Daqiiqaa 40 ol ta'eera jedhee yaada baay'ee dheerata. Okay. Kana kutaa taanaan otoo wal wajjin ilaalle jedheen yaada guddaa galatooma ulfaadha nagaan turaa paartii 7ffaatiin walitti deebina like share godha jabaadhaa dubbisaa isiniin jenna nagaatti.